Malakanni inni dhumaa afuufamaa jira. Gooftaa Yesuus akka dhufa ga'ee dubbatamaa jira. Amantoonni hedduun butamaa jiru. Barri kun bara dhumaadha. Bara dhumaa kana jala maal jedhe Gooftaa Yesuus? Inni xuraa'aan iddoo qulqullaa'aa inni qabatuun argenni Daani'eel jedhe sun irraa raawwatamaa jedhe. Inni xuraa'aan sun itoonni iddoo qulqullaa'aa qabatuun inni Daani'eel nan arge jedhe sun irraa raawwatama. Akkuma macaafa qulqulluun dubbatu lama ta'anii utuu ofcii tokkotti daakanii tokko biraa butamaa tokko hafaa jira. Lama ta'anii utuu qotanii tokko biraa fudhatamaa jira. Tokko immoo hafaa jira. Hedduu taanee utuu tajaajilaa jirru hedduun nu biraa fudhatamaniiru. Muraasnis hafnee jirra. Kan keenyas butamuun yoom akka ta'e hin beeknu. Ergaa dammaqsituu namoonni Waaqayyo dibeenuuf kaasee nu yaadachiisaa jiran isin biraan geenya. ጦርነት እንሰማለን። የመሬት መንቀጥቀጥ በጣም እጅግ እየጨመረና እየበዛ የሄደ ችግር ነው። የውሃ ጥፋት እንደዚሁም ደግሞ የፍቅር መቀዝቀዝ ዛሬ ፍቅር ቀዝቅዛለች። ይህን በእግዚአብሔር ልጆችና በቤተ ክርስቲያን እንኳን መካከል ፍቅር በጣም እየቀዘቀዘ ይታያል። በመጨረሻ ግን ለሕዝብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል። በዚያን ጊዜም መጨረሻው ይመጣል። ዛሬ ወንጌል ያልተሰበከበት ስፍራ የለም። በጥንት ዘመን ወንጌል እንዳይገባ ይከለክሉ የነበሩ ወንጌል ያዘውን ያስሩ ይገሉ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ዛሬ ነገሩ ሁሉ በነጻነት ተለቆ ለትንሹም ለትልቁም በዓለም ዙሪያ በየቋንቋቸውና በየባህላቸው ተዘጋጅቶ ወንጌል እየተሰበከ አለ። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ዋው! እንግዲህ ስሙኝ፣ ከእንቅልፍ የምንነሳበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመንን ወቁ። ካመንበት ይልቅ መዳናችን ወደኛ ዛሬ ቀርቧል። ሌሊቱ አልፏል። ቀኑ ቀርቧል። ከእንግዲህ ጨለማ ስራ አውጥታችሁ ብርሃን ጋሻ ልበሱ። Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadhaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessattiin qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Jaalalli waldoota Kiristiyaanaa gidduudhaa qabbanaa'eera. Yeroo isa dhumaa irratti garuu wangeelli Kiristoos in lallabamaa akkuma jedhame biyyoota wangeela xireeffataa dhorkaa dararaa turan martuu har'a mirga kennanii wangeelli karaa garaa addunyaa irratti lallabamaa jira. Kun kan inni agarsiisu yeroon dhumaa sun akka ga'eera. Afurri qulqulluun iddoo waan nabeef gadhiisee deeme. Lafatti hojjetu waan nabeef deeme. Kiristoos Yesuus gaafa deebi'ee dhufu. Mudaa irratti arguun barbaadu waldaa isaa irratti. Dirmamuu arguun barbaadu waldaa isaa irratti. Naqafaa arguun barbaadu waldaa isaa irratti. Yaala naqafaa. Mudaa malee dirmamuu malee qulqulluu ishee duratti arguu barbaada. Barri kun bara dhumaadha. Bara dhumaa kana jala maal jedhe Gooftaa Yesuus? Inni xuraa'aan iddoo qulqullaa'aa inni qabatuun argenni Daani'eel jedhe sun irraa raawwatamaa jedhe. Inni xuraa'aan sun itoonni iddoo qulqullaa'aa qabatuun inni Daani'eel nan arge jedhe sun irraa raawwatama. Yeroo dhumaa kana jala waldaa Waaqayyoo maal ta'uu qabdi? Qullaa'uu qabdi yoo. Phexros isa lammaffaa 3:11 kaasiin dubbisi daddafi. Wanti kun hundinuu akkasitti waliin in gadi dhiisa erga ta'e. Wanti kun hundinuu akkasitti wal gadhiisa erga ta'e. Isin namoota attamii ta'utu isiniif taaree. Isin namoota attamii ta'utu isiniif taaree. Jireenya qullaa, jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuun isinirra jira. Jireenya qullaaf jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuutu isinirra jira.
Bara dhumaatti namoonni akkuma bara Nohii fi Loot sanaa cubbuutti dhidhimanii hin jiraatu. Nu garuu haa dammaqnu, zayita keenyas haa guuttannu. Namoonni sagalee kanaa dhaggeeffachaa jirtan zayitni keessan guutuu ta'uu fi dhumuusaa mirkaneeffadhaa, addas baafadhaa. Lakki hammanatti nufuu hin turas jettanii of hin gowwomsina, hin taa'ina. Bor akka inni hin dhufne wanti isa dhorkuu hin jiru waan ta'eef. Yesus mana qulqullummaa keessaa ba'ee utuu adeemaa jiru bartoonni isaa ijaarsa mana qulqullummaa isatti agarsiisuudhaaf dhufan. Inni garuu deebisee isaan kana hundumaa hin argitu miti, dhuguman isiniin jedhaa iddoo kanatti dhagaan tokkollee walirratti hin hafu, hin diigama malee isaaniin jedhe. Akkuma Yesus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a, milikinni dhufa keetii kan dhuma barichaas maalii jedhan. Yesus immoo deebisee homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa, baay'een ani Masiihiidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu, namoota baay'ees hin wallaalchisu, lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu, akka hin naanetti ilaalladhaa, kan akkasii kun ta'uun irra jira ittiin jedhe. Kun garuu amma illee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti hin kaa'a. Beelli sosocho'insi lafaas iddoo garaa garaatti hin ta'a. Yommus rakkinatti dabarsanii isin kennuu isin hin ajjeesu. Kanaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan hin taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een hin gufatu. Walii isaanis dabarsanii wal kennu. Walis hin jibbu. Raajonni sobduun baay'een hin ka'u. Namoota baay'ees hin wallaalchisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa'ee hin adeema. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayya. Gara olii isaatti gaafa dubbiftan maal jedha beektu? Uumamni hundinuu Ho'a ibiddaatiin waliin gadi dhiisaa jedha. ho'a abiddaatiin wal gadhiisa jedha. Lafti wanti isa irratti hojjetame hundinuus Lafti wanti isa irratti hojjetame hundinuus gubatanii hin badu. gubatanii badu. Wanti kun hundinuu akkasitti waliin gadi dhiisa erga ta'ee Ingaasi haa eebbisu. Ol deebitanii gaafa dubbiftanii mallattoo bara dhumaa, rakkina bara dhumaa, uumamni iddoo isaa gadhiisu, waaqxiin lafti darbuun waan hundumaa arga dubbatee booda isin immoo namoota akkamii ta'utu isin irra jira ree? Rakkinni akkasii biyya lafaatti dhufa erga ta'ee, ijoon uumama hundinuu abiddaan wal gadhiisa erga ta'ee, lafti iddoodhaa tocho'a erga ta'ee, uumamni hunduu hin bada erga ta'ee, isin namoota akkamii ta'utu isin irra jira ree? Waldaan Waaqayyoo namoota akkamii ta'utu isaan irra jira ree? Qulqullummaa ishee eeggattee akka nama Waaqayyoof ta'utti jiraachuutu isaan irra jira. Biyyi lafaa gara dhumaatti dhufeera, gara baduutti dhufeera. Inni baduuf jedhu kun waldaa Waaqayyoo balleessuudhaaf itti duudeera, itti marseera. Waldaan Waaqayyoo kan isheen dhiibbaa uumuu dandeessu qulqullummaa ishee eeggachuun qofaani. ቅድስናህን በመጠበቅ ብቻ ነው ተጽዕኖ መፈጠር የምትችል። ነጋማ ቁላው ጋፈጀኑ ዋን ሰዲን ቁላው ቀምና በሶስት ነገር ቶክ ልቡዳን ለማ አፉራን ሰዲ ፎኒን በመንፈስ በስጋ በነፍስ ተሰሎንቄ ሰድራ ሸንድግደሚ ሰዲ inni dafee dhufu Waaqayyo Gooftaan hafuura keessan fooniif lubbuu keessan qulqullummaatti eegu jedha. Bara dhumaa sabaa subaayee yookaan immoo torban sadan sana subaayee tokko jechuun torban tokko jechuudha. Sabaa subaayee wanta jedhamu darbeera. Almost sabaa subaayeen hin jiru. Ammarra kan jirru bara dhumaatu hin ta'in bara dhumaa fitneetii qorumsi siqaayin gidiraan dhiphinni yaaddoon wanta ammarra jiran kun bara dhumaa isa xumuraati. Almost bara dhumaa raawwateera warra jedhanii amanan jiru. Sabaa subaayeen raawwateera viyuu jedhutu jira. Bara dhumaan kan wal qabatu. Tokko viyuu kanatti kan amanan dooktirinaali akka dhaabbata amantaatti barsiisoti hedduun guutummaa addunyaa irratti barsiifaman bara dhumaa gaafa ka'u sabaa subaayeen dhumeera warridhan jiru. Lammaffaan ilaalchuuti jiran lammaffaa irratti bara dhumaa macaafa qulqulluu kana istoorikiidhaan yookaan seenaatti geessanii macaafni qulqulluun kun already wanti as keessatti dubbatame hundi isaa xumuramee raawwateera. Seenaadhaan wal qabsiisanii istoorikii fakkeenyaaf biyya tokko dhaqanii fudhatanii biyyaa
qulqullurraa Eeshiyaa, Efeesiyoon kanaaf kan kana fakkaatan durraa jamee ture lafarra gaafadhaan dhudhannee lafarratti haappenii godheera. Histiriin hundumtuu xumurameera. Wanti macaafarratti jedhame lafa bu'ee xumurameera. Kanaaf bara dhumaa wanti jedhamu hin jiru. Sabar rakkisinaa kan jedhan viiwun akkasii barsiisa akka kanaa jiru. Sadaffaan aayidiyaalistii warra jedhaman jiru. Aayidiyaalistii jechuun warra aayidiyaa macaafa qulqulluun kun macaafa perfektii miti warra jedhan. Aayidiyaadha. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluun mul'ata Yohaannisiin gaafa dubbattan viiwuu sadaffaan isinitti maara. Aayidiyaalistii jedhamu isaan kun macaafa qulqulluu keenya keessa mul'ata Yohaannisiini tootaalii yaada lamatu wal bukkee fiigaa. Yaada hamaaf gaarii fakkeenyaaf bineensaaf foolicha fardichaaf intina jedhanii waliin dorgomsiisanii aayidiyaalistii jedhamu jarri kuni barumsa guddaa doktiriinii guddaa amantaa baay'ee nama duukaa bu'an warra qaban isinitti maara. ጦርነት እንሰማለን። የመሬት መንቀጥቀጥ በጣም እጅግ እየጨመረና እየበዛ የሄደ ችግር ነው። የውሃ ጥፋት እንደዚሁም ደግሞ የፍቅር መቀዝቀዝ ዛሬ ፍቅር ቀዝቅዛለች። ይህን በእግዚአብሔር ልጆችና በቤተ ክርስቲያን እንኳን መካከል ፍቅር በጣም እየቀዘቀዘ ይታያል። Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti in lallabama. Kana booddees dhumni hin dhufa jedhe. Yesuus itti fufee egaa inni jibbisiisaan iddoo qullaa xureessu sun inni Daani'el raajichi waa'ee isaa dubbatee iddoo qulqullaa'aa dhaabbatee arguuf jirtu. Namni kana dubbisu haa hubatu. Yommus warri Yihuudaa jiran gara gaarotaatti habaqatan. Namni bantii mana isaa irra jiru waan manicha keessa jiru fudhachuudhaaf gad hin bu'in. Garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif guyyoonni sun attam sodaachisoodha. Baqachuun keessan yeroo gannaatti yookiis yeroo sanbataatti akka hin taaneef kadhadhaa. Yommus rakkinni guddaan ta'uuf jira. Rakkinni akkasiis jalqaba biyya lafaatii jalqabee hamma ammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u. Guyyoonni sun utuu gabaabbachuudhaa baatanii namni tokko iyyuu hin fayyu ture. Amma garuu warra fo'amaniif jedhamanii guyyoonni sun gabaabbachuuf jiru. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 1-22 ከዚህ በኋላ የምንጠብቀው ነገር ምንም የለም። የመነጠቅ ጊዜ ቅርብ ነው። ስለዚህም ለመነጠቅ ሁላችን የተዘጋጀን እንድንሆን ዘይታችን የሞላ መብራታችን የበራ ወገባችንን ታጥቀን መጠበቅ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ይመክረናል። ስለዚህ ይህን ቃል የምትሰሙ ወገኖች ሁሉ ግድ የለም ይቆያል፣ ገና ነው ብላችሁ አትታለሉ። ነገ እንዳይመጣ የሚከለክለው ነገር ምንም ስለሌለ ዛሬ እንዳይመጣ የሚከለክለው ነገር ምንም ስለሌለ ተዘጋጅተን እንጠብቅ። Garaadhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu. Namoonni warra ofittoo sassatoof jajoo afuufamoo arrabsituuwwan warra abbootaa fi haadhota isaaniitiif hin abboomamne warra galata hin qabne warra wanta qulqullaa'aadhaan morman hin ta'u. Warra jaalala of keessaa hin qabne warra araara hin jaallanne warra maqaa namaa balleessan warra of hin qabne warra namatti madaqne warra waan gaarii jibban warra dabarsanii nama kennan warra eeggannoo hin qabne warra of arguu dhabuudhaan of bokoksan waaqayyoon jaallachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaallatanis ta'uuf jiru. Akka bakkeedhaa mul'atutti nama waaqayyoo hin fakkaatu. Humna isa nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu. Warra akkasii irraa fagaadhu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 itti dabalaa dubbifadha. Isaan keessaa kaan mana namaa lixanii dubartoota dadhaboo warra cubbuun irra tuulame kajeellaa garaa garaatiin asiif achii oofamanii wallaalchisu. Dubartoonni kun yeroo hundumaa hin baru. Garuu dhugaa beekuu bira ga'uu matumaa hin danda'an. Akkuma Yaaneesiif Yaambirees Museedhaan morman jarreen sammuun isaanii badee karaa amantii isaanii qoramanii hin ilaalamin kunis akkasuma dhugaadhaan hin mormu. Garuu akkuma gowwummaan jarreen lamaan sana irratti beekamee kan isaan kanaas nama hundumaa biratti beekamuuf waan jiruuf fagoo hin ga'an. Akkasuma karaa Kiristoos Yesuus nama Waaqayyo ta'ee jiraachuu kana hundinuu ari'atamuuf jira. Namoonni hamoonni warri ija namaa gowwomsanis isa gadhee irraa gara isa caalaa gadheetti in adeemu. Namoota wallaalchisuu ofii isaaniitiifis in wallaalchifamu.
ati garuu isa barsiifamtee cimsitees itti amante sana eenyufaarraa akka barte waan beektuuf isatti qabamii jiraadhu. Namni Waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'ee akka ta'u hin godha. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3:1-17. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee, angafni nagaa inni fannootti ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee, angafni nagaa inni fannootti ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee, angafni nagaa inni fannootti ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee, angafni nagaa inni fannootti ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Du'aa keenya du'e ofii fudhate, gatii cubbuu keenya hundumaa fiite, qomoo ormaa turre ni nu filate, lammiilee waaqarra nu dabalate. Ol araaraati Yesuus, ol araaraa isa fannoo baate dhiibee gaara. Ol araaraati Yesuus, ol araaraa isa fannoo baate. Olaa dhiifamaati Yesuus, olaa dhiifamaa, karaa isaatiin jireenyatu argama. Olaa dhiifamaati Yesuus, olaa dhiifamaa, karaa isaatiin jireenyatu argama. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu, cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu, nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree, du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu, cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu, nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree, du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Angafni nagaa inni fannootti ba'ee, angafni nagaa inni fannootti ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Waggaa cubbuu keenya gurraa tarsaasee, ifa bara baraa keessa nu jiraachisee. Angafni nagaa inni angafni nagaa inni fannootti ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Harki sidaachuu hin qabne hin dandeenye, uufuun fayyina keenya galma hin geenye.